Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu nageenyi keessan badhaadha isiniif haa ta'u jenna. Har'aan tana istiidiyoo Boonsaa TV godina Arsii aanaa Shanan Kooluu magaalaa Dhummuugaa keessatti tan argamtu qophii addaa takka isiniif dhiyeessiteetu jirti. Qophiin sanis mata dureen sii waa'ee ispoortiirraahe. Kan isiniif qopheesse immoo Ahmad Juwaar Jaamaa. Mee walaloo sa'atanaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. mata duree walaloo tiyyaas waa'ee ispoortiiti. Walaloo walaleessaa gurra naalii keessa waan biraatii miti ispoortiin odeessaa iddoon an jiraadhus Dhummuuguma keessa kan dhiiraa dubartii qarree dargaggeessa anuu hedduun turu mee takkan obsa. Ana malaan qaba ji'a lamaan dura bunaan dhugaa ture ammaasis sijaaraa jimaas dabalatee yoon dhabin naara. Jimaafaa yoon dhabe oluun ka'u lafaa halkanii fi guyyaa walumatti rafaa dhagayuu hin fedhu sagalee namaafaa. Maal taate naan jennaan annamaan kitifa araadaan na miidhee na jijjiire bifa miidhaan araadaa kun yoomuu nuufifa. Guyyaa tokko osoo hin qama'uufaa jee aduun dhiitee jennaan wakiin deemuu ka'e osumaan deemuutiin ganda qoreegee gaafa saniin achitti ispoortii walgee. Dhaabbadheetiin laalee seenuu kiyyaan dura kaanis okkorbaataan duuba firraan zoora kaanis kiikii dhiitee qilleensa dammura kaanis boshaappiidhaan firaa yaasa fuura gara mirgaa laallaan sabiyyillee jira gara bitaa laallaan gurguddaan waan bira anis ittiin lixe gammachuun tirtira. Faayidaa ispoortii himeen fixu jechaan jallaallee sirreessee qaama isaa qajeelcha lafee teessi diriirsee sheeppii teessi tolcha morgaa jabeessee balaarraasii oolcha. Ispeeshaal kiikii fi teeknika kallukaa kiikboksiillee jira faayitingii harkaa qaama hidhamellee ispoortii siika kottuutii baradhu ijaatu si harka. Awwaa hedduu yaadee ispoortiin baranne araadaas ni dhiifta osoo itti jaanne eeguma teekwaandoon Dhummuugaan nu seene martinuu gammada nutilleen gammanne. Faayidaa ispoortii wayii laayyoo seeta hunda siifi nimaa barachuu ni feeta koosee ni baradhu hunda sii ni garta iddoo sii himeeraa wayii na gaafatta Saaboon Boonsaa Ibroo barsiisaa beekame dorgommii hedduudha ta'e inni dorgome meedaaliyaas qaba katti badhaafame waa sobaanii miti hojiidhaan faarfame. Hojiidhaaf barbaannaan Dhummuugaadha jira isa baruu feenaan YouTube gubbaas jira Boonsaa TV jennaan diraamaa waan bira. Seeni ammumaa'u Boonsaa TV jedhi laayikiif koomentii sabskiraayib godhi. Yaanni koo kan biraa inni macarrashaa ispoortii murina kun isiniif gorsa Saaboon Boonsaa Ibroo biyyan nu jabeessa. Asirra nuuf gahaa anilleen xumure tuwaa turtii miti bar waluma barre anis maqaan kiyya Ahmad Juwaar Nuuree hedduu wajjin turra deebinee wal garree.